seenedha. Jalqaba irratti maayii 23 Baankii Gamtaa Oromiyaati moo? baankii hojii gamtaa Oromiyaati. Dhibba takkaas seenee ture biyya keessa arganna fakkaata. Itti aansee kuma takkaatu seenee itti aansee kuma takkaatu seenee maayii 13 jechuudha. Akkasumatti itti aansee ammallee dhibba takkaatu seenee maayii 13 numa kana ammallee kan biraa nam tokkommaas dhibba erge akkasumatti ka dhibba erge kanatti aanee namni biraallee 5,000 erge akkasumatti maayii 13 kana namni biraa tokkommaas 15,000 erge akkasumatti namni biraallee 500 erge akkasumatti itti aansee mallee namni biraa tokko 1,000 erge akkasumatti mallee itti aansee namni biraa 2,000 erge akkasumatti mallee itti aanee dhibba takkaa seenee itti aanee 2,000tu seenee jechuudha. Hundinuu maayii 13 ammallee maayii 13 namni tokko 500 nagee namni biraa tokkollee 1,000 nagee namni biraa tokkollee 200 nagee namni biraa tokkollee 200 nagee hatti aanu ka biraa 7,143 nagee akkasumas namni biraa tokkommas 8,500 akkasumas namni itti aanu tokko qarshii 20 biyyarraa na fakkaata. Akkasumas namni biraa hatti aanu ammas 23,600 nagee jechuudha. Ammallee maayii 23 duuba tanarratti guyyaa osoo hin himiniin waa xiqqoo guyyaa irraanfadhee ture. Humni 23 boodarree nu maayii 25 sagaleen dhagamaa jirtiin dhagamaa jirti sorry maayii 14 humni 8,500 maayii 14 qarshiin 20 maayii 15 qarshiin 2,23,600 maayii 15 kabiraa immoo maayii 15 namni biraa tokko 1,000 namni biraa tokko 10,000 namni biraa tokko guyyaa 20 jechuumas dhibba takka kana fakkaata wanni xixiqqoon duraan seente maayii 20 irraa kaasee hanga guyyaa kaleetti hin seenne ture. Kalee isa immoo osoo maallaqni keessan guddaan kun hin dhufin dura nama tokko 10,000 erge waliigala qabannee jirra waan akkaawuntii Oromiyaa irra bu'ee jechuun maallaqa xixiqqaa kana 99,000 fi 850tu akkaawuntii dhumtii 28 san gubbatti bu'ee jira jechuudha. meeqa biraatiin nigdi baankii malee waan ta'e 99,000 fi 850 akkasuma hojii gamtaa Oromiyaati kun. hojii gamtaa Oromiyaati. Nigdi baankii irratti hooftii torbaa fi dhibba takkaa fi 30. hojii gamtaa Oromiyaa irratti keessan ergitan kana dura kakalee seene 11,000 wajjin 99,000 fi 850. Nigdi baankiin immoo hooftii torbaa. Nigdi baankiin 850. Lakki hooftii torbaa dhibba takkaa 34 nigdi baankiin Oromiyaadha. Ayatun Oromiyaa. Nigdi baankii irratti immoo 47 fi dhibba takkaa fi 34. Nigdi baankii turree boodarra maxxansineef waati qoosee. Waliigalatti itti hime. Amma waliigala himna Dr. Asli. Aye. Waliigala miliyoona 3 fi 793 fi 644tu nurra galee jira jechuudha. miliyoona 3 fi 700 fi 700 fi 93 fi 93 fi 644. Saskriinshar godhuun taa'u wanni kun tokko. fi 44 Allahu akbar angasii galee jira jechuudha. Walumaa galaa hamma galee fi haduraaniiti. miliyoona 3 700 fi 93 fi 600 akkas maashaallah. maashaallah tabarakallah. Kana fakkaata. Du'aayi waan dubbachuu feetan.
du'aayi godha yaw birri kana keessa birriin miliyoona 3 ka gara tiktookitiin guurre uummatallee akka ifa ta'uu gizee karaa keessattillee namoonni garaagaraa ittiin gaafatanii doolaara 27,000 guurre miliyoonni 3 ka garaa gama tiktookitiin guurre kun immoo kumni 760 way kareef inboxii dabarsan sun sammuu keessaa qabu kaarra isinii galee ka kara paypaliitiin ijoollee teenya gosti faamilii biratti walitti qabne kaarra ergame jechuu kumni 766 maal jettan kaarra isinii ergame sun ka karaa paypaliitii kaleessa risiitii isinii erge suni ka karaa TikTok giftii mana makii seenne fi akkaawuntii kiyyarratti guurame maallaqa sanii haga filan maallaqicha ka isinii ergame maallaqa uummanni guure miti ka ijoollee hawaalaa darayduuti maallaqni nuti saftii galgala guyyaa wal qabee ture saftii galgala nulle asii limitedii ganuu dhiisan saftii galgala sa'aatii 4tti gara paypalii dabarsine isin bira ga'uuf guyyaa 11 tura soo kanaafi maallaqa tilmaama doolaara 27,000 paypalii murate yoo baankii murate waan 26,000 ta'u miliyoona 3 fi 111 waan akkasii jala dhufa waliigala miliyoona 3.1 homaa dhufa kun miliyoonni 3 kun karaa paypaliiti sanirraa mootu amma doolaara 1,200 nu biratti hafa doolaara 1,200 kaafu boru iftaan yookiin gaafa guyyaa 11 risiitii asumaan akka uummata maxxansitan isinii erga hin hafa doolaara 200 hafa ganaa maallaqni haayni uummataa kan bira jiru doolaara 1,200 hafa isa risiitii isinii erga ummata akkatti wal bira dhaabatu kanallee du'aayii gootanii waan ummata keenya kanallee yoo hin geetti fi miti akkuma isin jettan hin jirra jechamaa fi isinii jirra jechamaa malee yaa'ii kun ummata qeeqqamina jira buqqa'ee maatii 4-5 maatii 10 gadi dhaabdu soo kanaaf warra waan danda'u ummata keenya bira dhaabbatallee du'aayii gootanii fuula duratti illee ummata kana mallaqa keessatti ergamee isin bira ga'ee kana miliyoona 3 fi waayii kana waliigala miliyoona 3 fi 800 ta'anullee amma 100 ganaa isin dabalaa 100 ta'a kan biratti hafe soo kanaaf maallaqa kana duqeetii bituu fi wayyamoo waan nyaata wayii bituu fi wayyamoo waa godhee fi ganda wayii gadhaabu ta'a namoota birallee galchii kan waliin mari'attanii tuma hawaasa biyya keessa namoota gurguddaa dabalatanii warra onlaayinii kanatti illee nu bira dhaabbataa ture mari'attanii akka gootanii nuti kaayyoon kenna namuma haga nu dhaga'ee irraa fuunee isinitti erguudha malee kana booda wanni goonu jiru yoo yaaduma kennanne malee gabaabumatti dura du'aayii dursaa ummata waan qabuun xiqqoorra kee guddooti bira dhaabbate kana ummata ofii bira dhaabbate kana du'aayii godha sagantaa itti aanu immoo wanni isin gargaaruu fi wanni hawaasni dhaga'uu qabu ummanni buqqa'e kunoo maalirra akka jiru waan kanallee yoo keessa baataniif natti tola bareedaadha waan godhuuf malallee yoo keessa baataniif natti tola hundaafuu dura du'aayii dursaa namni nama galateeffanne rabbiin hin galateeffatu jettan kun hadiisa keessan kaa'itin jalaa fuudhe yoo sheekaa mitiyan ustaala malee du'aayii dursaa dura du'aayii ummata kana galateeffadha galateeffannaa hedduu galateeffadheeti taate aslii khayr abshir wallahi mee adam dalatee kutakka dubbadheetiin du'aayii itti aansita jaani dubbatanii inshallah du'aa itti aansee akka ajaa'ibaa goona wallahi dhugaa keessanii namni nama galatoonfanne rabbi isin galatoonfatu dursa wal galatoonfanneeti rabbillee galatoonfanna jechuu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii gaggaarii ijoollee fannaana akkam nagaa fayyaa. Wallahi dhugaa dubbachuuf akkaan isin galatoonfadhu hin beeku
hedduu haalli keessa turre ni beektanii haalli keessa jiru manni keessa jiru hedduu ulfaataadha. Haala ulfaataa kanaan akka nuti immoo isinitti himne haala salphaadhaan isinitti himne viidiyoo sana agartanii qoqqoomtan malee nuti akka isinitti himne agartee haala salphaa tokkooni isin ammoo hubannoo san bal'ifattanii nurraa hubattanii haala rakkataa keessatti agartee haala hamaa keessa jiraniif akka nu himan malee haalli jiru ulfaataadhaa hubattanii ummata keessaniif iyyitanii haala teessaniif iyyitanii abbaa keessanii fi obboleeyyan keessanii fi agartee dhaloota ol deemuu fi manguddoo teenyaaf iyyitanii hedduu galatoomaadha. Sochii isin taasisaa turtan TikTok kana hedduu hin beeknu warra Facebook kana TikTok hin dhufne isin jala taa'eetumaan isin laalaa bula halkan isin gubultanii illee taa'eetumaan isin laalaa bula sochii bareedaa gootanii gama keenyatti dhibaa'ummaa ture akkaawuntii isinii kan irratti turre akkaawuntii hojii gamtaa Oromiyaa boodarra isinii kan dhibaa'ummaa ture sochiin isin taasiftan ammoo sochii addaati wallaahi billaahi rabbiin danda'a. Yaada murada keessan guutuutti isin haa guutu obboleen kiyya Hamzaadha Mubaaraki ijoolleen teenya hedduudha hedduu kan ammoo akka addaatti galatoonfadhu Sheek Riyaadisa Sheek Riyaan fakkaata Ustaad Riyaadi wallahi halkan sana illee na boochisee Sheek Riyaadi Abu Sabra akkamalee boo'ee akkamalee dhimmame namni guddaan immoo kusin dhimmamu namoonni umrii nurra gurguddaa namatti ulfaata dadhabaa bulan aadaan maqaan kee sochiin isin gootan hedduu bareedaadha wallahi hedduun isin irraa gammade baga nu boonsitanii baga nu gammachiiftanii isin hundigaa galata isin laafee miti galata guddaa isin mala hedduu galatoomaadha jazakumullahu khairan sana jazaa rabbiin idandaha rakkoo uummata keessanii isin garsiisanii wanni barbaachisu ilmi namaa kun uuma danda'u godhuudha heddumminni keenya gartee biyya adda addaa jiraachuun rakkoo adda addaa qabaachuun uummata keenya gargaaruu hin dhoorku nuuf ammoo guuza ta'ee xiqqaa gargaaru nu godhe wallahi hedduu isin hin boonne wal dhaga'uun keessan kan yeroo feetanis wal loltanii yeroo nuti faan warri TikTok hin beekne harkaan wal fixan jennee asii heera gartee manguddoo achitti arguu keenya. Isin ammoo haala san hunda keessa dabartanii asiin ga'uun keessan hedduu waan guddaadha wallahi hedduu galatoomaadha. Ta fuulduraa waan jenne irratti shanii du'aa isinii godhaa ta fuulduraa irratti rakkoon jirtu haala gartee mari'anneetu waan goonu goona haalli jiru ammoo hedduu ulfaataadha gartee waan hunda hin dubbatan jedhanii waan hunda nyaatan malee ni beekanii ijoolleen teenya hundi namuu ni beekanii gargaarsa kun bifa biraatiin illee biyya keessatti illee gartee abbootiin qabeenyaatis mootummaanis qaamni namni hundinuu gargaarsa gartee uummata kanaaf yoo uummanni jiraatee gartee biyyi jiraatti akka godhan gamanumaan dabarfannaa uummanni keenya sirriitti haa hubatu biyyoota Awurooppaa keessa kan jiran biyyoota Eeshiyaa keessa biyyoota Ameerikaa keessa biyyoota Arabaa keessa bakka hunda namni jiru hubannoo gaa qabaachuu qaba yoo bilbilee maatii isaa gaafate maaltu jira ni hubata namni hundinuu kanaaf rakkoo kana walumaan rakkoon tuni dabartii silaa rakkoon ilma namaa dhufuun waan noormaali dhuftee dabartii inshaallah rakkoo sagalee kiyya dhagaa jirta hedduu isin irraa gammanne jazakumullahu khairan san jazaa sagalee kiyya dhagaa jirta ana irfoona gurra kaayyate kan dhagee okay amma waan amma Adam jedhe irratti ustaada akkamtu tola beeytanii moor rakkoon guyyama hunda dhufti waan ta'eef amma uummanni kun keessattuu warri biyya alaa jiru ijoolleen biyya Arabaa jiraniif biyya Faranjii biyyoota garaagaraa faffaca'anii jiran namni waa kennu kun waan gootu takka adii arguu barbaada amma fakkeenyaaf maallaqa amma isin hisaaba gootan kana namni hunduu qara'eera tilmaama hin beeka tilmaama wanti kun miliyoona 3 4 3 nuusa waan akkasii nama hunda beeka shari'aan zaahira biddabtii wanni isin nu bira ga'ee miliyoona 3 bota baatanii garuu namni hin beeka isin qalemti tilmaamatti hin beeka miliyoona 3 4 miliyoona 3 way waan kana namni hundi hin beeka waan ta'eef akkasuma mootu akkuma amma nuti waan nu bira ga'e ka karaa PayPal ka karaa TikTok ka karaa baankii irratti ijoolleen kophaa isaanii birrii 400 kaasanii ergan kana dhuftanii uummatatti himtan kana maallaqa kana mootu moor maatii gargaaramsan ragaa viidiyootii fi suurati yoo waan gootaniif san yoo arge uummanni tilmaamata rakkoon birallee gidee dhufte uummata sanillee dabaluu gidee wannoo jedhe ifidaansii wajjin jechuu yoo haalli isinii mijjate nullee gidee biraatiif afaan baanee hin geenne jennee irratti dabaluule hin ga'u dhugaadha ruubiyyuun ta'u irrumattuu hanga hanqate maatii 10 15 wayii mallayni kun 20 30 wayii ga'ee
yoo hanqate nullee itti deebinee ummata keenya mallayni dheengadda isin nu kennitan miliyoonni tokkoof kumni dhibbi hagasii kunoo ustaazatti ergine akkuma dhuftanii irraa hubattan maatii hammanaa hanqate irra deebinee waliin haa geennu kaafe kunillee haawwata abboota keenya jennee nullee gaafachuuf ummanni illee amanuuf isin galee maama fakkeenyaa fi isin nama rabbii qomaa qabu nama yoo teessanuu nama bitamuu namiti ibn huyyuu sadarkaa akkuma argine asirraa nama arrabsaa wallu kanatti namni das waan nama dabana kana keessa barbaadu hin jiru rakkinumatu waan nama nyaachifne gargaarsi yeroo baay'ee kamil ka'u amma umri makeenya kana nama walolaa gargaarsa hedduu irratti hirmaataa turre waan godhamu tokko yoo evidensiin jiraate gizee birallee yoo nama biraatii gaafatte hin kenna maaliif warri irraa fuutu kunillee bakka malan isaa itti deemu sayyoo ga'e wanni walitti garaa jabaataniif hin jiru isinirra hin beeku wallaa shakkii biraatillee fi miti numaaf yeroo biraa hirmaachisuuf isin galee hirmaa evidensii wayii yoo qabaatte homaa rakkoon qabu ummata irraa fuutee ummata geessita waan ta'eef jazaa rabbirra nuti akkuma abboota keenya haawwota keenya nuti kaddamachuudha ummata yoo ka'iritti rabbi nuu isaabille silaa amala keenya kamiif rabbirraa waa argannaaf rabbi gafurur rahiimi rahmatan kutannu garuu asuma waa balleessaasii waa tolchina nuti abboota keenya haawwota keenya kaddamachuu barbaadna haqa nurraa qabani nuti ilaalchi keenya isin galame warri miidiyaan kana jirru ummanni beelayaa jiru sun hiriyyaa haadha tiyyaati hiriyyaa abbaa kiyyaati ilmi abbaa kaddamachuu qaba jazaa rabbirra uumatani nuti ka barbaannu kiisaa qabaanne hin kenninu yeroo qabaanne kenninullee jira gizee hundan qabne isin galee nuti kaayyoon keenya kaddamachuudha waan ta'eef isin immoo warri biyya keessa jirtan waan ummanni kennate kana yoo hamma wayii ragaa viidiyoon dabaalameen ganda buqqa'e wayii ganda 15 haga gaafa dhumtu yoo hin geettan kaafe mootu maatii ganda hagana itti waan akkana goonee fi haganatu hafe yoo nuun jettan nuti irra deebinee ammallee hawaasuma keenya kana gaafannaa jechuu isin galeemi waan akkasii irratti yoo nu hojjettan baay'ee nutti tola hawaasni kennatu kunillee itti gammaduuf rakkataa nama beela baase nama ka dheebote dheebuu baase ka isin tunutti himaa oola dalagaa keessan seenu waan akkasii yoo gootan mornatti tola hawaasni kunillee gammaduuf kana amma keessanii carraan goomayya mucaan jedhe sanatti yaada kaasuu fi yoo haalli isin mijjate haalli biyya keessaa ulfaatu baate baay'ee bareeda jechuudhumaa fi isin itti fufa. Maashaallah Dr. Asli yaada bareeda qabatanii du'aa illee inshaallah ni goona. Yoo rabbiin nu laaffiseetiin jee nulleen arra qofa gargaaramanii hawaasni kun boru gargaarsi irraa citu osoo hin taane hanga rabbiin kar tokko baasuu akka isaan gargaaraman barbaanna. Osoo dandeenyee rabbi nu laaffise qaawa baname kana ifii teenya hawaasa kanarraa cufnee hawaasa kana isaa nagee mana isaa galee nagee carraaqatee fuuldura isaa jijjiiruuf ijibbaata godhu arguun gammachuu teenya. Waan silaa ifii teenya hawwinee godhuu dadhabne sana ammoo isinirraan harkannee hawaasa kanaaf waan gartee isinirraa harkanne san qabannee gaafa dhaynu nuuf gammachuu ajaa'ibaati. Obboleeyyan keenyaatu haadha abbaa isaaniitiif obboleeyyan isaaniitiif hawaasa isaaniitiif waa godhe waan ta'eef akkuma waan ifii teenyaa goonee ilaalla itti gammannaa jechuudha. Inshaallah yoo rabbiin fedhee hanga rabbiin nu laaffisetti hanga guyyaan silaa waa geessi nu ga'utti kan waliinis mammareechaa deemnu ta'a. Wanni barbaannee akkuma hoggaataan gartee daakuu binnee geessinu san yoo rabbiin laaffiseetiin jee arrillee daakuma san gatii barree maallaqni keenya hangam takka nuu dandeenya waan juusanis ilaallee akka wal nuu danda'utti hanga binnu binnee gaafa waan san bakka takka hin geenye tafiidiyoo waraabuu fi suuraa kaasuu akkuma jiru ta'e jechuudha. Inshaallah. Akkuma irra wal agarree kanatti deebinee wal agarree kintaala hangana geessinee hangana binnee maallaqa nu bira geerraa kattibee sanii kan midhaaniif bee hangana kan olii makiinaaf bee hangana kan nuwaaf hangana waan juusan walitti deebinee ammas kan wal geessinu nu ta'a jechuu barbaadeeti. Gara biraatiin warra godina. Waan bareedaa wallahi. Warra godinaallee hanga tokko dubbifnee turree akkamiin waan kana geessina waan juusan yaada wajjin hanga tokko qaama dhimmi ilaallatu hooggansa olaanaallee harkuu baannu warra hoggaataa wajjin bakka rakkoon jirtu fuunee waa geessin wajji wal dubbifnee turre yoo xiqqoo bakka viidiyoo kanarratti rakkoon godhanii sallahu alam rabbumaa beeka
rakkataa isin caalaa nuutuu beekaa calallee nama rakkoo qabu san walitti qabannee yoo akka carraa midhaan keessan osoo nuti nama rakkate hin calalle ka dhufu taate midhaan bakka takka deebinee rakkataa keenya san katabannee guyyaa tokko baay'ee lamaan eega katabannee qindeeffannee booda miidiyaa siyaammannee walitti deebinee haala saniin waan waraabbachuu barbaaddan waraabbattanii waan jiru irratti hojjetu fannee turre yoo akkas ta'es bareedannee niitu maddaan baane inshaallah ammallee itti deebinee hojinaa soyinu ta'a isaanis hanga wanti silaa uummata biraan geenyu nu qofa walitti jechuudha. Waan dalagnu as keessatti iftoominumaan akka rabbiinis jaalatutti akka namninis jaalatutti taarraa qofa osoo hin taane isii boruutiif waan barbaachisu gara keessaniinis waan eeguu qabnu gara keenyaanis waan eeguu qabnu akka rabbiittis akka namaattis firraa'inee hawaasa keenya karakkate san hanga tokkoofillee maan taane rakkoo akka isaan nuu ba'an hawaasa kanarraa rakkoo furuu waan juusan dhimma hunda keenya godhannee inshaallahu ta'ala karratti dalagnu ta'a. Obboleeyyan jajjabaa wajjin irraa isinis nu duuba jirtan gara keessaatiinis akkuma isin reefu jettan obboleeyyan wajjin mammareechaa turre ni jiran isaanjii isinjii warraas wajjin jirru jii hunda keenyaa walitti dabalamnee waliin mari'annee waan irra caalu waliin yaada wal jijjiirree waan takka irratti eega walii galle booda waan san hawaasa biraan geenye akka hawaasni keenya warri arjooma kana arjooman inni Afrikaa jiru, ka Ameerikaa jiru, ka Eeshiyaa jiru, ka Awurooppaa fi biyyoota garaagaraa keessa jiran hundummaan isaaniitu amaanaan teenya hawaasa keenya qabeelee bira nuu geesse jedhanii akka isaan gammadanitti akka isaan waanii fi harka isaaniitiin hawaasa sanii geessanii waa laatanitti bira ga'uu fi harkanii akka isaan gammadanitti inshaallahu ta'ala kan biraan geenyu ta'a. Gara saniin wal hordofaa deemna, wal dubbisaa deemna waa takka rakkoon hin jirtu jechuu barbaadeeti. Tanaasumaaniin keessaa galatooma ulfaadhaa kanarra isin hin qabnu Itoophiyaa malaftillee halkanii sa'aatii 6 ta'uu deemaara. Inshaallah. Kabajaniitiin dhufuu keessanii baay'ee galatooma akkuma isin saba wanni dhumaa dhaammattan yoo jiraatte dhaammadhaa du'aa'ii uummataa godhaa. Nuti fixanneerra galatooma thank you so much rabbi isin kabaju wallahi. Nuti waan bilchaate irratti hawaasaaf ergannoo taanee isa as jiruu fi isa ala jiru jidduutti ergannoo taanee waan alarraa as ergame san fuunee isa as jiru biraan ga'uudhaaf akkami biraan geenya waan mari'achaa jirra malee lafaatiin qabnu isiniin nurra lafee lafa dirree lafaa kaatanii osoo uumaan jirre hawaasa kanaaf sagalee taatanii waa argamsiisuu jechuun dubbii laaftuu miti. Namni maallaqa dafee kan nuun fedhu yoo makiinaa takka seene noolii kan yoo janiin amma seene irraa dhaabbadhaa jeellola xiqqoo maalleeni ana keessa taa'u jechuuf barbooda kan numaaf ta'a. Dafee maallaqa kana keessaa baasuu waan hin feeneef yoo noolii kan jetteen amma seennee mijeellolaan baana. Maallaquma akkasii jaalatu san namni keenya rakkataan keenya osoo nuti waa qabnu osoo nuti nyaannee dhuunee quufnee jiraannu rakkachuu hin qabu janii akka nama jibbee maallaqa firraa baasanii hawaasa kana biraan dhaabbatan jechuudha. Kanaaf kun waan ajaa'ibaati waan rabbii fi nama biratti illee hedduu jaalatamaati. Obboleeyyan keenya isin lamaan Dr. Aslii fi obboleeyyi keenya makkiidhaan hangafee sheeka keenya sheeriyaadiin akkasumatti Abu Yaasiriin Ustaaz Hamzaadhaan warroota biraa kan hin maqaan kaafnes warra isinii wajjin waan kanarratti halkanii guyyaa ifaajanii laffaanii dadhabanii hirriba dhabanii yaada isaanii humna isaanii waan dandeen hunda gumaachanii akka firiin tun argamtu isinii wajjin jibbaata godhan irra deebi'ee galatoonfachuun barbaada. Akkasumatti hawaasni keenya ka biyya hunda keessa jiran ka guutuu addunyaa keessa faca'anii jiran bakkuma jiran irraa bakkuma citteen dhiidi kuma jaan foontu foonii adoodaa foon isaaniitiif adoodanii kaanii waan qaban arjoomanii waan arraan tana walii gabaasaa jiru tana biraan akka geessan isin godhanii isaanillee irra deebi'ee galatoonfachuun barbaada. Bismillah hawaasa keenya kana rabbiin nuuf haa milkeessu yaada muraada isaanii rabbiin nuuf haa guutu akkuma nabiin keenya jaan man axaama jaa'ian axaamahu Allahu min thimaaril janna namni midhaan nama nyaachise beelawaa namni nyaachise rabbiin midhaan jannataan nyaachisaa jennama beelawaa nyaachise. Hawaasa keenya isin warra dura teessan kanaan hangafee hunda keessa midhaan jannataa rabbiin isin haa nyaachisu akkuma isin hawaasa keessan rakkoo jalaa baaftan addunyaa fi akhiratti illee rabbiin rakkoo isin haa baasu akkuma beela hawaasa keessan baasuudhaaf ifaajaa jirtan hawaasa keessan kana quusee rabbiin isin haa gammachiisu hawaasa keessan irraa rakkoo fi cinqii kaasee rabbiin isin haa gammachiisu gammachuun hawaasa keessanii teessan akkuma irra gaddi isaanii isin ga'e gammachuun isaanii illee gaafa dhufte gammachuma isaanii isin ga'e
gammachuu hawaasa keessanii gartanii gammaduu malee gadda isaanii gartanii gadduu rabbiin isinirraa haa guutu. As booda gartee hawaasa keenya kawaa kannatu malee kawaa fudhatu. Kagartee haajamaa haajaa baasu malee ka haajamu rabbiin hin garsiisini. Beelaa fi cinqii rabbiin biyya teenya irraa haa fi'u. Kaleessa biyyi teenya kanan turree alhamdulillah asii biyyoota arabaatiif irdaata ergaa turte arrallee rabbiin akka akkasin nuu deebisu rabbii keenya irraa kajeellaa ni qabna.